Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Odeeffannoo torbaaniif jenne gingil caqaa TV irraa isin dhageessina. Odeeffannoo waliin ani Ibnu Junaada. Ayyaana Idil Fitri bara 1439 guutuu addunyaatti kabajameera. Uummanni musliimaa guutuu addunyaatti argamu bakka tokkotti bahee salaata Idil Fitri bara 1439 bifa ho'aan kabaje. Hawaasni musliimaa biyya keenyas guutuu biyyattiitti ayyaana Idil Fitri bara 1439 bakka musliimoonni kumaataman lakkaa'amanitti argamanitti karaa nagaa fi haala ho'aan kabajeera. Ayyaana kanas hawaasni musliimaa guutuu biyyattiitti argamu ayyaanicha yeroo kabajan kan rakkate gargaaruun, kan beela nyaachisuun, kan daaraaratti uffisuu fi kan dhukkubsate gaafachuun kabaja akka oolan maddeen gabaasaniiru. Bifuma wal fakkaatuun biyyoota fi magaalota garaagaraa keessatti uummanni musliimaa hiriira mormii fi dhaadannoowan garaagaraa agarsiisaa ooleera. Haaluma kanaan dargaggoonni Finfinnee, Dirree Dawaa, Jimmaa, Shaashamannee akkasumas biyya Afrikaa kibbaa keessatti jiraatan dhaadannoowan garaagaraa dhageessaa oolaniiru. Dhaadannoowan dhageessaa oolan keessa haqummaa musliimaa Aksuumiif akkasumas Aqsaa yoomuu siin dagannuu Shabaabni Itoophiyaa kan jedhan ta'uu maddeen gabaasaniiru. Bifuma wal fakkaatuun magaalaa Roobee, Jamaal Arrisaalaa fi Alfurqaan dhiiraa fi shamarran masjiidota garaagaraa irraa walitti dhufan dhaadannoowan garaagaraa qabatanii majlisa seeraan alaa irratti mormii gaggeessaniiru. Gama biraatiin naannoo Sumaalee keessatti uummanni musliimaa salaata Iidaa booda tokkummaadhaan ta'uudhaan bulchiinsa Abdii Ilee irratti mormii qaban dhageessaniiru. Abbaan alangaa federaalaa namoota shororkeessummaa fi yakkoota birootiin himataman 300 oliif dhiifamaan akka gadhiifaman beeksise. Dhiifama kana kan adda isa godhu namoota dhiifama gadhiifaman keessa 289 namoota shororkeessummaan himatanii duutii hidhaan umrii guutuu fi waggoota dheeraa irratti murtaa'e ta'uun maddeen gabaasaniiru. Namoota dhiifamaan gadhiifaman keessa kan murtiin du'aa irratti murtaa'e 9 fi namoonni biyya alaa 3 akka argamanis beekameera. Hedduun isaanii namoota dhiifamaan gadhiifaman miidhaan qaamaa kan qabanii fi yeroo dheeraaf rakkoo fayyaa kan qaban ta'uu maddeen gabaasaniiru. Namoonni qaama isaanii mana hidhaa keessatti midhamaan kan akka dargaggoo Kaffaaloo Tafarraati. Kaffaaloo waggaa 12 har'aa mana barumsaa qabamee hidhame. Gaafa mana hidhaa seenu qaama guutuu qaba yoo ta'u amma garuu miila lamaan malee gara maatii galuu isaa odeeffannoon argame ni ibsa. Namoota dhiifamaan gadhiifaman keessaa murtiin du'aa kan irratti murtaa'e Injiinar Masfiin Abbabas hiriyaa isaa waliin hidhamee Injiinar Tasfaahuun dhammadaa du'aan kan ofirraa dhabe Injiinar Masfiin Abbabas hiikameera. Namoota dhiifamaan gadhiifaman kana keessaa lammiileen Keniyaa 3 dhimma yakka Itiyoo Telekoomii keessatti raawwatanii turan qabamanii turan gadhiifamuun isaanii himameera. Bifuma wal fakkaatu musliimoonni magaalaa Daseerraa yakka dharaa jecha Sheek Nuuruu Imaamiin himataman hidhaarra turan hiikaman. Musliimoonni qulqulluun galmee Amaana Safaa jalatti himataman mootummaa Islaamaa dhaabuuf sochootan dhaabbilee shororkeessaa addunyaa waliin hariiroo uumtaniirtu jedhamanii dharaan yakkaman mana hidhaarra turan hiikamaniiru. Musliimoonni galmee Amaana Safaa jalatti yakkaman kunniin hidhaa waggaa 3 fi ji'a 11 hanga waggaa 19 irratti muramuun hidhaarra kan jiran ta'uun ni yaadatama. Obboleewwan mana hidhaa Qaallitti irraa hiikaman Anwaar Umar, Ahmad Idris, Salim Muhammad, Yimar Hussein fi Umar Hussein yoo ta'an mana hidhaa Zuwaa irraa Kaamil Hussein, Adama Raagoo fi Ibrahim Wayita'uu isaanii maddeen gabaasaniiru. Bifuma wal fakkaatuun ayyaana Idil Fitri sababa gochuun pirezidaantiin Jibuutii Ismaa'eel Umar Giilii lammiilee Itoophiyaa 45f dhiifama gochuu isaanii beekameera. Magaalota fi godinoota Oromiyaa garaagaraa keessatti gargaarsi lammiilee keenya naannoo Sumaalee irraa buqqanii godhamaa jiru ammas akkuma itti fufetti jira. Haaluma kanaan aanaa Dadar jiraattonni Suudi Arabiyaa magaalaa Riyaad keessa jiraatan lammiileen keenya naannoo Sumaalee irraa buqqanii aanaa Dadar qubsiifamaniif qarshii 37 fi 100 walitti qabuun gama biyyaa erganii qamadii kuntaala 22 fi saamunaa kaartoonii 30 bitanii gama sheekotaa fi qeerroo aanaa Dadariin uummata keenya naannoo Sumaalee irraa buqqanii magaalaa Dadar keessa jiraataniif gumaachaniiru. Bifuma wal fakkaatuun qeerroon Alleetti fi manguddoonni magaalaa Alleetti lammiilee keenya Shira Wayyaaniitii fi Abdii Ileen fi qabeenya isaanii irraa buqqifamaniif cinaaqsan keessatti rakkataa jiraniif deeggarsa adda addaa qabaachuun hawaasa keenyaaf dhaqqabsiisaniiru. Deeggarsa mallaqaa 50,000 fi dinnicha kuntaala 30 qabatanii uummata liyyuu poolisiin mootummaa naannoo Sumaalee ji'a kana keessa manaa fi qabeenya isaanii irraa buqqifamaniif gumaachuu isaanii maddeen gabaasaniiru. Harargee Baanaa Gursumitti ayyaana Idil Fitrii sabeeffachuudhaan deeggarsi lammiilee keenya badii tokko malee cinaaqsanitti dhumaa jiraniif taasifamaa jiru cimeetti fufee jira. Haaluma kanaan dirree salaataa Iidaa Aanaa Gursumitti aalimni keenya Sheek Muusaa Suwaalaan qarshiin 200,000 olii fi birrii mormaa fi horii
hariiloon uummata keenya akka arjooman maddeen gabaasaniiru. Haaluma wal fakkaatuun gareen Sumayyotaa fi Bilaalota lammiilee naannoo Sumaalee irraa buqqifamaniif ayyaana Iid al-Fixrii sabeeffachuudhaan lammiilee keenya naannoo Sumaalee irraa buqqifamaniif magaalaa Adaamaatti qubsiifamaniif gaala 3 re'oota 4 ruuza kuntaala 5 fi uffata warra abbaa hin qabneef dhibbaa oliif gumaachaniiru. Gama biraatiin gareen Sumayyotaa fi Bilaalota lammiilee keenya aanaa dalloo manaa qubsiifamaniif birrii 100,000 fi 45,000 gumaacha gochuu isaanii maddeen gabaasaniiru. Haaluma wal fakkaatuun godina Harargee Bahaa aanaa Jaarsoo keessatti gareen Daarol Birri Daawwaa Guruupii fi abbootiin amantaa qeerroo aanaa Jaarsoo wajjin ta'uun lammiilee keenya naannoo Sumaalee irraa buqqanii mallaqa hanga birrii 40,000 gumaachuu isaanii maddeen gabaasaniiru. naannolee adda addaa keessatti walitti bu'iinsa hammachaa dhufuun gabaafame. Weerarri liyyuu poolisii naannoo Sumaalee godina Harargee Bahaa Cinaaksan keessatti raawwatu akkuma itti fufetti jira. Aanicha keessatti haleellaa liyyuu poolisiin torban darbe keessa qofa namoota 17 kan ajjeefamanii fi namoonni 25 ol immoo kan madaa'an ta'uun beekame. Gama biraatiin walitti bu'iinsa daangaa naannoo Amaaraa fi Oromiyaa kan gama godina Shawaa Bahaa aanaa Boosat ganda Haraa Marraqsaa fi gama Amaaraa fi aanaa Minjaar Argoobaa gidduutti bakka ooftee Tulluu Diimtuutti taasifameen namni tokko ajjeefamuu fi miidhaan namaa irraa dhaqqabuun gabaafame. Gama biraatiin immoo bulchiinsa kibbaatti walitti bu'iinsa uumameen qabeenyi barbadaa'uu fi lubbuu namoota 15 darbuun gabaafame. Magaalota rakkoon itti uumame keessa Hawaasa, Sooddoo fi Walqixxee keessatti lubbuun namoota 15 kan darbee fi namoota 19 irra balaan cimaan akkasumas 80 irra balaan salphaa fi magaalaa Hawaasaa namoonni 2,500 ol buqqa'uun biiroon dhimmoota kominikeeshinii naannichaa ibse. Koori waliigalaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii wixinee seeraa ajjeechaa Israa'eliin Gaazaa irratti raawwataa jirtu balaaleffatu dabarse. Koori waliigalaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii walgahii guyyaa Arbiyaa gaggeessan ajjeechaa Israa'el dhiyeenya kana Gaazaa keessatti raawwatu balaaleffatu wixinoo dhiyaate deeggarsa sagalee 120tiin dabarse. Ameerikaa fi Israa'el dabalatee biyyoonni 8 wixineen seeraa kun akka hin darbine mormanis kuffisuu hin dandeenye. Wixineen seeraa koora waliigalaa UN'f dhiyaate kan Aljeeriyaan biyyoota Arabaa bakka bu'uun akkasumas Turkiyaan immoo dhaabbata biyyoota Islaamaa bakka bu'uudhaan gamtaadhaan dhiyeessan. Wixinee seeraa kana irratti akka ibsametti baatii lamaan darbe keessatti tarkaanfiin humna Israa'el Gaazaa keessatti Filisxeemota irratti fudhate yoo xiqqaate namoonni 120 ajjeefamaniiru. Dabalataanis Gaazaa fi West Bank keessatti Filisxeemotaaf ittisa akka godhamuuf wixinee seeraa kana irratti ibsamee jira. Gama biraatiin immoo ajjeechaa Gaazaa irratti raawwatame kana gareen Hamaas itti gaafatamuu qaba jechuun gaafii Ameerikaan karaa kanaan dhiyeessite fudhatama hin arganne. Pireezidaantiin bulchiinsa Filisxiin Mohammad Abbaas biyyoota wixinee seeraa kana deeggaran kan galateeffatan yoo ta'u wixineen seeraan kun dabaruu isaa dhugaa fi seera addunyaa humnaan kan hin injifamne ta'uun mul'isa jedhe. Pireezidaantiin Turkii Recep Tayyip Erdogan gama isaatiin Ameerikaan haqa Filisxeenotaaf haala dhaabattus koora kana irratti salphattee jirti jedhe. odeeffannoon torbaaniif jenne gangalcha TV irraa kan hangamaa dhaggeeffattan kana fakkaata. Wabillaahi tawfiiq wasalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.